narraa horii fudhate waan baay'ee jira. Isin agarsiiseera haadha isaan isin agarsiisutti dhukkubsachaa jirti. Nama kana immoo xinnummaa isaa kaasee hin beekaanii yeroo inni faarfannaa isa jalqabaa hojjetu sanaa kaasee nama gara qajeelaa qabudha. Yeroo booddana kana jala of dhossee ofii masaa of dhossee waan biraa keessa ture tun taane of hojjechaa ture. Haalonni rakkisoon akkas akkasii immoo fuula keenya dura fidee dhaabeera. Kanaaf waan dandeenyuun sappoortii agoonuu akkuma sanaa isaa turanii baay'ee geestii qabannee hin turru waan dandeenyuun cina dhaabadhaa. Cina dhaabannan jedhaan anammaa qarshii 5,000 tiraanisfersii godheen ture. Sigaaraatti fakkaata. Amma ergeen ture. Ammas waan hin danda'uun waan humni koo danda'uun siruu kaan jira. Garuu waannaa siin kadhadha. Siin kadhadhaa dhaqee nan kadhadhaa. Waaqayyo akka hiiku, akka fayyisu, akka hojii hojjetu nan amana. Inni guddaan isa kana jechuudha. Kanaaf namoonni sappoortii gochuu barbaadan, deeggaruu barbaadan ammallee barreessuudhaanii ana mana nan godhaa. Qarshii mana nan godhaa. Jedhaatii koomentii jalatti barreessaatii asii ol geestii isin jaannaa. Galatooma hin jedhani. Waaqayyo hunda keessa. Taamee waggaa 15. Nagaama sagaleen koo. Shalom qoy dabareedhaan dubbattu. Dabareedhaan dubbattu dhifama. Itti fufu. Birrii ta'e utuu hin taane ani birrii 20 dabarseeraa fi ani wanticha waan hin beekneef yaabuu barbaadaa ture jalqaba yaabeen bu'e. Amma gaafa inni immoo innuu miira kee galii kan himu miti. Akka tokko guraatti waan hin argaaru taamee innuu ibsuu hin qabu. Kana maaliif miira keessa galaara waan ta'eef. Haadha immoodha. Wanti kun gara maalitti akka inni deemu immoo nu ibsuuf iyyuu itti ulfaata. Gara boriis birriin kun yookaan gahaa ta'uu dhiisuu danda'a. Namni addana irra kun qophaa'ee hin dhumnee walakkaan immoo yaadicha kun nageenye. Kanaaf yoo nama lama akkaawuntii nama 3 maqaa isaan baname namni bukkee jiru sun seegalee akkaawuntii isaa irratti hin taane waan ariitii maqaa ta'eef haa godhamu. Amma akka kootti waan hin godhee rasiitii fi erguun naamni jenne ana requestii naan deebisne seenaa irratti erguuf hin ture akka impoostii gootanii wanticha anaanas ta'uu waxxannu tun taane akka namni wantichi dhugaa ta'e itti amanee gochaa jiru akka baraniif hin yaade. Kanaaf sitti mes malee kun waan guddaadha jedhee wayyaadu namni keenya immoo waan guddaa hojjette barri kee eebbifamu waaqayyo baraatu. Eebbisu kun waan guddaadha leemaa jechuudha. Tolee waaqayyo si eebbisu. Taamee sagaleen koo nagaama. Okay, Saamii Studio Adaamarraa amma birrii 2,000 transfer godhee fira jedhee naa barreesse waaqayyo isaa eebbisu Saamii koo. Seenoo tokko akka yaadatti waan hin kaasu namoota achirraati rasiitii sitti erga requestii deebisii fi maqaa namootaa waame as yaabuu yoo hundumti nama as yaabe malee hin godhu taanaan isinitti cimuu danda'a. TV miti warri immoo dhedheera waan ta'eef akka yaada kootti. Abbaa achirraa akkasiin jedhu rasiidii abbaa argite yoo akka kanatti qabatanii maqaa isaanii waan tan gaariidha gadee yaada waaqayyo sinaa eebbisu jabaadhu wanta ta'u hundumti isaa immoo qorumsi gaafa ta'u siin akka ittiin hin dhabneedha malee haadhi keenya yoo deeman abbaa isaanii bukkee dhaqu waan noormaaliidha deena mana kanatti konfidensii qabda dee yaada garuu siin ittiin akka tammayettu ittiin si butuu hin qabu nama meeqa amma dootaa waan ta'eef Adamma ta'etu taragaaggaate irratti tola. Amma ta'etu jechuun kana gochuun qabduu kana hin balleessite jechaan jiru na hubatta dee yaada. Ittiin garuu miira keessa galtee ittiin kana qooddachuun qaba kana ga'aa bahuun qaba kana ga'aa galuun qaba hin jennu amma dandeessu immoo mokkoruu qabda. Hakiimii waaqayyo akkuma profeet jedhani waaqayyo sinaa eebbisu yeroo hin gubu wal dubbisna akka ammaatti immoo yoo itti adeemtan gaariidhaan jedha kabajama. Eebbifame waaqayyo isaa eebbisu kabaja argadhu. Naataamee akkasiidha waaqayyo sinaa eebbisu nurillee buna geestii bakka hin qabannu. Naa bilbili taamee bilbila kee hin qabu karaa sin barbaade jechuudha borbooddee. Naa bilbiliin. Jaaloo itti fufi.
nagaan waaqayyo hunda keessaniif haa baay'atu. Dhiifama sagaleen na bira jira ijoollee wacaa jiru. Ani hammaan qabu birrii 5,700 burnaan galcha. Taamme keessa si barreesseera. Hin ilaallee foloo baakii koonaaf deebisiitoo keessan na dubbisi. Hammaan galchu waan naan jedhameedhaafi sagalee kee dhaga'an jiru. Muyitirra jirta Miraat. Taamme Waaqayyo guddaa isaa eebbisuu olii dhaga'amaan jiru. Sagaleen kee dhaga'amaa jira dabareedhaan dubbisaa deemi namootaati. Konnekshinii isaatiin itti fakkaata Taamiraati. Yoo nurratti cufuu baate. Eshi olii kooni buutertii Jesus is Lord kan jedhu nama waaqayyo mi'ootii irraa kaafadhaati mee dubbadhaame. Dhaga'amaan jiru sagaleen koo. Ameen. warra hordofanii otoo ilaaltanii isaanii sakandiidhaaf ikkoo maanni kun taaptaabiidhaan iyyuu fooloowersiin jaraayyuu nama isaan deeggaruu barbaadan iyyuu amma inni itti deemee guddatu dhugaa dubbachuuf otoo ilaaltanii baay'ee waan nama garramudha. Nuun garuu kiristaanonni baay'ee hanqinni nu bira jira. Baay'ee gadi bu'aadha bakka. Jaalala nuyi waliif qabnu wanta nuyi walii keenyatti agarsiifnu baay'ee waaqayyo nu keessaa dadammaqsu malee. Innaa maal jechuufan kana haasaa mucaa kana faarfannoota isaa ittiin an guddadhan baay'een jaaladha. Akkuma dheengadda viidiyoo isaa argeen akkuma kana garaana nyaatee baay'ee bakka keessaan haasofsiisuu fi miiseejii isaan irratti cufamaadha. Kanaaf amma garuu amma dandeettii kooti waan bira dhaabbachuu danda'u hamma hin danda'u qabaadhee miti ergeeraa fi wanta ta'eef namoonni baay'een keessanii hirmaachuu qabdu irratti. Harmeen kunis fayyanii nama gargaarummaa waaqayyotu jaallata. Kanaaf walii fixadhaa wal dadammaqsaa waan jedhudha. Obboleessa koo Tamiyaat immoo jabaadhu waaqayyo gara keetii ganaadha waan taateef aduun kee ganama waan ta'eef wanti humna kee ol ta'u tokkoyyuu hin jiru. Saba bal'aa keessa jirta. Waluma gorfachuu dhugaadhaa fi amanamummaadhaanii yoo walitti haasa'ame wanti hin furamne tokko hin jiru. Innaa waaqayyos kadhata keenya dhagaa jabaadhaa isiniin jechuufidha. Namoota gargaaruu danda'anii ol gaggalchaatii gargaaramu hin jedhan xumureera. Eebbifame waaqayyo isaa eebbisu. Nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu. Ameen. Ayyu. Obboleessa keenya Taamiraat jabaadha waaqayyo isin wajjiniin jira isiniin jechuu jaalladha. Anillee bor yoo waaqayyo na gargaare birrii 10,000 isiniif dabarsa. Waaqayyo guddaa isaa eebbisu. Waaqayyo lafa isaan jiranitti dhimmee keessan isin gargaara. Harki waaqayyo bal'aadha. Waaqayyoof wanti dadhabame tokko hin jiru waan ta'eedhaaf isin waaqayyooma keessanitti bu'aa yaaddo tokko keessatti illee hin dhiphatiina. Fuulli waaqayyo araarri waaqayyo dhimmee keessaniif illee jira waan ta'eedhaaf yaada keessan hundumaayyuu gara waaqayyootti hidhadhaa hin aariinaas hin dhiphatiinaas gooftaan isin wajjin hin jira aniyyuu borsin hin gashaan. Eebbifame waaqayyo isaa eebbisu. Ayyu. Taammi muutii irra jirta ati muutii irraa kaafadhu. Haa wanni muutirraa seenaa Taamiraat tokko dubbachuu dhiisee gaariidha. Haa ta'u muutirra. Bokkee dubbisati namoota dubbisiin namoonni hin deeggarra jettan piliis haasaa hin baay'isinaa gaafa gassirra lixxan seekendiin 30 baqiidha. Saatii keenyatti fayyadamna. Hundi keenya jirra oolle waan ta'eef saatii keenyatti fayyadamna. Seekendiin 30 hin ga'a.
Nagaa Okay. gaafadhaati waan gargaartan dubbadhaa bu'aa lakkoofsa 7 barreeffadhaa isinan galcha. Mukeeti immoo gaafadhu dabareedhaan. Okay, obboleettii Waaqayyo keenya guddaa faarfattuu caaltuuni birrii 2,000 dabarsiteefii jirti. Musee Waaqayyo eebbifame. ishee haa eebbisu. Eebbifame. raajii Eebbi. guddaas na eebbifamaa. Musee kan jedhamus 500 galcheera jedhee namoonni akkaawuntii achi ilaallattanii galchitanii Waaqayyo guddaa bara keessan jireenya keessan haa eebbisu. Hojii hojjettanii eebbifamaa isiniin Waaqayyo jennaa sinaa achumaan eebbisu. Waaqayyo sinaa eebbisu. Eebbifamaa. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. yaa. galamita taamme taamme Miseejiin misiitii gara argaan galamita. jira yaa. Bakka amma Eeyyee namoonni eeyyee eeyyee. gargaaruu barbaadan nama 158 adaraa keessa wanti nu gargaartanii sheerii godhaame namootatti sheer godhaa al tokko taap godhaa. Namoonni gargaaruu barbaadan immoo lakkoofsa 7 barreeffadhaa. Ammuma daddafaate kun Ogastiin duwwaa jira waan ta'eef mee barreessamee namoonni gargaaruu barbaadan. Kiyyaa kiingii amma kanatti dubbadhu daddafiiti. Kiyyaa miyuutii irraa kaafadhu. Ishi kiyyaan dhaga'aan jirtu nuu buusi. Namoonni gargaaruuf fedhii Lakkoofsa qabdan 7 barreeffadhaa isinan galchaa lakkoofsa 7 barreeffadhaa taab sheer koppilingi immoo itti muddaa taabii 200 nuu galchaa dafaa sheer godhaa namootaaf. Lakkoofsa 7 barreeffadhaa si bukkeen dhaabadha obboleessa koo namoonni jettan. Dhibeen haadha kee dhibee keenyadhaa. Haati kee haadha keenyadha namoonni tan lakkoofsa 7 barreeffadhaa. Isinin galcha. seenaa aadaa kakuu kan jedhu kana nu galchita. Seenaadha kakuu gubbaa jirti. Lakkoofsa 7 barreessaa. Ish. Ani asumarran jira kan lakkoomsa kana barreeffadhaan jedhee malee. Ish. Okay. Namootan galchu dabareen Tasfaa'ee dubbise. Okay. Tasfoo baga nagaan dhuftin. Miyuutii irraa kaafadhuuti waan mariyyataa turre hunduma isaatu dhaga'aa turte waan ta'eef akkam. Tasfoo. Tasfaa'ee. Ish. Okay, Mulu. Abeet akkam jirtu fayyaadha. Nagaa gooftaa galatu. Nagaa. Dhimma irratti mariyyataa turre dhimma obboleessa keenya taammee dhaggeeffataa turte waan ta'eef asumaan taammee dubbisiitii mee yeroo gabaabaa daqiiqaa tokko kan hin caalle gidduutti waan nuun jedhe. Leeloo taamme akkam fayyaadha. Miyuutii godhatee jira inni dubbisa akkuma kanatti taasa'ii. Akkasumatti dubbisi inni muyitii irra jira argaa kee dabarfadhu. Kunoo miyuutii irraa kaaseera. Nagaama amma sagaleen koo. Taamme akkam fayyaadha. Hello. Leeloo. Muluu koo taammiin hin dhaga'amaa Muluu ta'ee connection isaati bakka ergaa keetti darbi. hin dhaga'anne dubbata. Ergaan kan obboleessa kooti taammeen. Maal ta'e? Muluun adaadaa kooti. Aseen Okay, dhimma nuti irratti haasa'aa turre hin dhageenye muluu. Hin dhageenye. Okay, obboleessa keenya faarfataa Taamiraatti harmeessaatu dhukkubsataniitu jiru. Harmeessaa yaaluu waan qabnuun bukkeeffachaa jirra jechuudha maallaqa keenya. Maallaqa akkamiitiin haadha koo meena himime maallaqa akkamiitiin? Mulee maal taate anadha haadha kootu dhukkubsatee jira. Mulee liivii irra jira namooti gargaaraa jiru. Maallaqa akkamii jechuun akkamii mulee si galeera garuu liivii irra jira. Haati koo dhukkubsatteeti jirti. Atis gargaari. Eessa jirti? Eessa jirti? Haati kee amma eessa jirti? Iddoo isheen jirtu beektaa Taamiraat? Kunoo jimmaa jirti. Kunoo argaan jirtu. Muleen jechuun sabii as keessa jirtan mulee jechuun obboleettii isheeti. Seen immoo biyya laayirtiin beektu turte. Uummati si dhaggeeffataa jira. Uummati 150 haati koo kunoo amma achi jirti jechuudha. Opereeshinii ta'uuf waanii qabattee warafaa qabattee. Taamiraat bannaatu maalu waaqumaaf jedhii dhiisimee
Amma farankaa kaleessa malee dheengadda gasheenii galteetti jimmaan galaniiru ani hordofaan jira hamma kanallee taa'aan jiru duukaama ba'een duukaa hordofaan jira ሕክምናን ሪፈሪ ጻፈሜስ አርጌራ ዋንዱማ ወረቃስ አርጌራ ፈረንካስ ኤርጌራ ሀገገ ኤኮቲ አኒ Farankaa maal ergite ree farankaat ergite seenuu kaanseriidha kan isheen dhukkubsattu farankaa birrii 2000 yaalamti siyaa ifatu waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos ifatamiiti አከም irraan buuftanii yonnaataa hafuura hamaati ittiin taphata kana Dhiifama guddaa natu buuse dhiifama naa godhaa garuu. Dhiifama hojii. Karaan iyyuu buusuuf hin ture. Dhiifama guddaa. birrii 2000 kaanserii yaalamti birrii 3000 moo 5000 ergitee fi farankaa Taammi ergeera ati dhiisi amma siyaa shittoo ifatu itti waaqayyo fufaasin. Dhiisi siyaa isaan. ifatu Taammi. hafuura hamaati siin Bakka taphata taa'amne waaqayyo miti siyaa ifatu godhadhuuti. Taamedhis okay muitii godhadhu. Sorry ani hin beekne jechuun akka ishiin faamilii taate hin beeknani. Faamilii sotoo taate akka kanas hin qabdu. Mokee dubbisi namoota. Naatoo miti irraa godhadhuuti. Aseeme. Waaqayyo isaa eebbisuu bu'eeranni lammishaa sagaleen kootitti dhaga'amee nagaan siif haa ta'u lammishaa. Innillee dhaga'aan jiru biloonki. Wangeelaawii dassee baga nagaan dhuftan. Konneekshinii koodhamoo namoonni dubbachaa hin jiranii. Miyuutii godhatanii ishi dhagaa kan jirtu ishi biloonki nagaa waaqayyo siif haa ta'u. Shito bagana gaano idde ame misgeetu nagaafate jennaan misgee waan hin jira amman dhufa geessi erga galchaa gaafanii dhufu. Okay, misgee ishi nan galcha. Ishi. Isattiin iskii rikoordii godheenee ergee amma garuu argaddeetanii waasaapii dawwalee wajjin haasaa ture amman dhufa gaafanii dhufu Ishi galchaa. gamme yoo sitti dhaga'ame mee miyuutii irraa godhadhuuti. Miyuutii irraa kaasiti mee dubbadhu. Ishi nan galcha. Gamme niitoorkiidha moo sagalee kootu dhaga'amaa hin jiru? Lakki innumti iyyuu muutii irraa kaafatee hin jiru. Yoo dubbachuu hin dandeenye lakkoofsa tokko barreeffadhu. Seenaa. amma nagaa Wayyi. Seenaa. Ifama Oofuma. gidduutti sammuu see sirrii miti adaadaadhuma kooti isheen amma dubbattu kuni mataan see nagaa miti gooftaas nama qabu miti. Tame no problem. Tame rakkoon qabu. Tame dhiisisa rakkina qabatu. Muitii qabadhu mee al tokko Sammuutti seenaa. sirrii Wayyuma. Ati gaafa namoota galchitu namoota gastii ergatan callistee hin galchin galanii callisanii taa'u. Namoota deeggaruu barbaaddan namoota haadha keessi duukaa dhaabbannee yaalla jechuun ni barbaaddan qofti lakkoofsa 7 barreeffadhaatii isin galchina. Saatii keenya Ani gubuun gasha gatiin qabu akkasuma. ani gashaan jiru achirraan gastii banaa ta'een beekuuf maa ol darbatamu warran gashe seenaan jiranii warran harkisu iyyuu. Hin galchinaa namoota lakkoofsa 7 barreeffatanii hin gargaarra jedhan qofa ol galchinaa hin galchinaa kanaan ala. Dubbisi mokee jirtaa? Moonitarri eenyu bira jira? Moodiitarri ana bira jira. Ana mana Ijoollee tokko biratti waan galchaan asitti jiru. tokkicha jechuudha. Ana bira jira seenaa bira jira. Wanti nan isitti immoo tokko na dhaggeeffadhu sitti maal tokkicha. Dirqama namoonni nama kana gargaaruu barbaadanii dirqama seenuudhaan qabaatanii sii galee warri gargaaruu barbaadan lakkoofsa akkaawuntii jala jira waan ta'eef komentii irraa fudhatanii raawwatanii waan jedhanii kan galchuu barbaadan kan bukkee dhaabbachuu gargaaruu barbaadan gargaaruudhaa bira dhaabbachuudhaa tokko immoo nama kana akka namummaa isaatti beekuun akkuma jirutti ta'e namoonni gargaaruu barbaadan akkasumatti bakka namoonni gastii kana gararraa jiranis jala jiranis akkasumatti waan keessi isaanii yaade godhuun dirqama isaaniiti. Kanaaf Konneekshiniidha moo akkamii dhaga'amaa hin jiru? Eloo. Hin nagaamu?
Inna gaama nutti. Ishi shittoon nagaamu. Inna gama, muka inna gama. Ishi Mana namoonni ni jeqaan koo garuu. obboleessa keenya sin buusinatti fakkaata Abiraami waaqayyo guddaa sinaa eebbisu. Ishi namoonni gargaaruu barbaadan miila lakkoofsa 7 barreeffadhaati. In gargaara namoonni jettan. Akka nuu jedhe immoo namoonni gargaaruudhaaf fedha qabdanii akkaawuntiin achi jala jira waan ta'eef galchaate achuma nu beeksisaa nuti asii maqaa keessanis waamnee akka galchitan cheekii hin goona waan ta'eefi akkaawuntiin kunoo barreeffamee jira. Lalisaa Abdiisaa barreessiraa. Namoonni immoo qabachuu barbaadan 1,013 Duwwaa 8 31 4 Duwwaa 4 Taamiraat Tazarraa jedhama jechuudha. Kanaaf namoonni gargaaruudhaaf obboleessa koo dubbisne achumaan gargaara. Namoonni itti lakkoofsa 7 daddafaatii barreessa. Nama 232 tozzala jira. Lakkoofsa tokko hin taane 7 namoonni gargaaruudhaaf fedhii qabdan daddafaatii lakkoofsa 7 barreessaa. Ammanatti immoo namoonni asirra jirtanii in gargaara. Namoonni ittiin dubbachuu dandeessu. Meetii irraa kaafadhaatii dubbadhaa. Araarsaa dubbadhu mee nagaa waaqayyo siif haa ta'u. Ish obboleessi keenya araarsanis dubbataa hin jiru. Araarsaa meetii irraa kaafadhuuti. Ish araarsaa gannuu buusii namoota lakkoofsa 7 barreeffatan olluu galchitu. Namoonni modeetarii isin bira jiru. Namoonni gargaaruudhaaf fedhii qabdan lakkoofsa 7 Eeliyaas ol galchimee shittoo. Ish ergeefira invite godheera. Ammanatti namoonni gargaaruu fedhii qabdan